Facebook irratti fotoon osoo irraa muramne fotoo dhaabbataan kaane luka irraa hanga mataatti osoo irraa muramne akkamitti profaayila godhanna fakkeenyaaf amma fotoo kana yeroon profaayila godhachuu barbaadutti akkuma agartan kana kunoo irraa murameeti jira gubbaanis jalaan illee jechuudha yoon fakkeenyaaf isa kana wal qixxeessuudhaaf gubbaan akka mul'atu akkana akka godhu ta'e jalaan irraa murama jechuudha yoo ammoo jalaan akkana fuulnaa haa ta'u ka jedhu ta'e gubbaadhaan irraa murama jechuudha wanni kun akkanatti normaal isiniif hin hojjetu jechuudha walumaa gala profaayila Facebook keenna akkamitti full size isaa profile irratti godhannaa kan jedhu isin agarsiisa. Ani Abduu mobile biraa karaa peejiitiin ammoo Muhammad Aliitiin peejii kanas follow godhaa guddisa. Ammas uggura ture jira waan ta'eef nama hedduu biran gahu. Sila karaa YouTube barumsaa kaaniin isiniif maxxansaa YouTube barumsaa kaan yeroodhaaf ni dhaabbatee akka san sirraa asuma irratti dabree waan tokko isiniif maxxansaa akkasuma karaa peejiitiin illee isiniif maxxansaa kanaan isin agarsiisa akka haga dhumaatitti na waliin turaan isiniin jedha mi'a nama irraa uftuu badeebi'a kanuma isinuma agarsiisuuf jechuudha. Tole hayya isa kana godhachuudhaaf jalqaba irratti maal gootanii Facebook keessan irra seentan. Facebook irra seentaniiti idduma gartee postii kanaan jechuudha. Idduma postii kanaan fotoo fudhattan jechuudha. Fotoo ka jedhu ina akka nama gartee postii keessan maxxansuu deemuu Facebook keessan irratti jechuudha. Fakkeenyaaf fotoo kana barbaade haa jennuun fotoon kun akkuma agartan kana full screen dha. Taa'ee haa jiraadhu dhaabbadhee haa jiraadhu full screen dha jechuudha. Akkanatti akkuma jiru kanatti akka rabbahu barbaada jechuudha. Isa kana eega akkanatti as dhufee bakka silaa irratti audience keessan bakka fakkeenyaaf akka nama bira gahuuf amma public irra jiraa miti bakka public jettu tana only irra godhaa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf keessan amma akkanatti yoo jiraate dhiifama. Yoo as bakka kanarra jiraate only jiraachuu baatte siimoor jala san tuuxanii isinii dhufti. Only yeroo gootan hin mul'atu jechuudha nama biratti. San booda jala kanarratti dan jedhaan asirratti dan jedhaan jechuudha. Amma only irra jira. Walii gallee posti godhaa jechuudha san booda hin mul'atu nama biratti hin sodaatina. Only irra goonaan si malee namni biraa arguu hin danda'u. Maaliif situ hayyama hin kenninii fi anu qofa biratti akka mul'atu jetteen qulfiidha kunoo qollofameeti jira nama biratti hin mul'atu jechuudha. Tole hayyee amma Facebook kiyyarratti haala kanaan maxxansee jira uf duuban deebi'aa jechuudha. Eega uf duuba deebi'ee browser fayyadamtan Opera Mini haa ta'u waan barbaade Opera browser ta'e haa ta'u kasiin fayyadamtan Firefox haa ta'u gabaabdumatti browser barbaade use haa ta'u fakkeenyaaf use browser ka jedhutu jira Opera nama hedduutu fayyadama Google Chrome kan mobile waliin dhufu namni hedduun fakkeenyaaf isa fayyadama ana Google Chrome irraa isin agarsiisa. Yoo Operaadhaan tahee normaali machuma keessa seentaniitumaan karamaan godhu kanaan gootan amma Google Chrome irraa isin agarsiisa. Google Chrome keessan irra seentan yoo Google Chrome browser wahii keessa ka jiraatu taate iddoo tuqaata gubbaa tana tuuxaniiti new tab irra gootanii bakka amma kiyyee jiru kanarratti isiniif deebi'a warrootan beeyneef. Asirratti www gootanii katabdan www Facebook godha www Facebook facebook.com godha jechuudha. Haala kanaan www.facebook.com gootanii irra katabdanii jechuudha. Akkanatti yeroo inni akkanatti isiniif dhufa jechuudha. Hoggunni haala kanaan isiniif dhufee akaawuntii keessan ka Facebookaa akkuma nama gartee karaa Facebookaa guddaadhaatiin seenuutitti irratti guutattanii jechuudha. Anama mee fakkeenyaaf ittiin guutadha. Anamma akaawuntii kiyya Facebookaa kiyyatti guutee jira jechuudha. Maal godha duuba amma login godha jechuudha. Akkuma nama Facebook keessan gamasiin seenuu saniitti jechuudha. San booda fakkeenyaaf kiyyam authentication qaba waan ta'eef authentication hayyamaa fi haala sanii authentication hayyamee fi jira jechuudha. Bifa kanaan seentanii jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf karaa Facebook addas na deebisee akka inni karaa Facebook atti yoon isin deebisellee isin jala dittaniitumaan karaa Google Chrome kanaan seentan jechuudha. Google Chrome itti as deebitan fakkeenyaaf inni yeroo isin akkasitti asirraa isin alloo gootanii yoo hayyama isin gaafatan jechuudha. Haala kanaan jechuudha amma karaa Google Chrome itti seenee jira jechuudha. San booda gamanaanii tuttuqaalee sarara mataa gubbaa jirtan irratti tuuxanii eegaa asirratti tuuxee booda asiini gubbaa kanarra bakka fotoon keenya jiru kanarratti tuuxina as iddoo bakka kaameeraan mul'atu kanarratti tuuxina. Amma yeroo inni haala kanaan nuuf dhufe fotoo reefuu poostii godhe san laala jechuudha. Kunoo amma fotoo reefuu poostii godhe sun akkana xiqqashoo yeroo irra ol harkiftanii foldaraan kaaya. Fakkeenyaaf amma gubbaan kuni ka duraan poostii godheedha. Tartiibaan akkasitti jira. Upload jedhu keessa laaltan jechuudha. Foldara upload jedhu keessa laaltanii amma asirratti gattuqa. Fakkeenyaaf yeroo asirra gattuqe kunoo haala agartan kanaan profaayila kiyyaa bifa agartan kanaan full screen tahee isinitti mul'ata jedheeti yaada ka.
full screen taheetiin haala kanaan naaf dhufee jechuudha. San booda duuba maaliin godhaa? Profile picture kiyyaa irratti kunoo jala kana jechuudha. Use this photo ka jedhu kana irratti okay godha. Asumaanu kan profile jijjiiradhee jira barumsuma keessa osoo hin fedhin jechuudha. Haala kanaan irratti gadi tuuna jechuudha. Amma duuba maal nuuf ta'a? Profile keenya nuuf jijjiiramaa jira. Photo reefuun an post godhe akkasumatti private-dhaan jira jechuudha. Hin mul'atu jechuudha. Amma karaa Facebook-aatitti deebi'eetiin mee refresh godhee ilaalamee fakkeenyaaf. Akkana gad harkisee amma naa dhufa mee ni eeggadha. Profile kiyya irratti hin tuqaa kunoo naaf jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan kunoo akkuma agartan kan amma profile kiyya dhiifama gara profile biraatti wanta na godhee view profile picture kunoo akkuma agartan kana full size guutuu footoo kiyya irraa wanni takka illee osoo hin muramin jechuudha. Haala kanaan profile keessan full screen godhattaniiti irratti galfattanii jechuudha. Warri ammoo karaa kanaan akka carraa isiniif hin dalagin yoo jiraate jechuudha. Karaa biraatiinis jechuun dalaguu isiniif dalagaa fakkeenyaaf amma namoonni tokko kan beeytanii irraa Google Chrome kana keessa seenuu nam tokko fakkeenyaaf kan barbaannetu jira waan ta'eef warri akkasitti karaa kanaan hin barbaannu jettanis karaa biraa kan isin agarsiisuu ni jira. Sanammoo yeroo biraati walitti deebinaa jechuudha. Asumaanuu wanni isinitti dhaamadhu Facebook kiyya page kan ka Muhammad Ali jedhu kana follow godha. Karaa YouTube'nis hanga gartee karaa YouTube kaaniitiin YouTube kiyya ka barumsaa san gaddeebuutti asumarratti viidiyoo barumsaa takka isiniif maxxansaa kan haga hojirratti naaf deebi'u isiniin jechuu barbaadeeti. Kan biraa waan barumsarratti barachuu barbaadan as jalatti komantiidhaan ka waan viidiyoo irratti isinii hojjedhu kan dhuunfaa keessanii osoo hin ta'in kan viidiyoo irratti isiniif hojjedhu jechuudha. Kan dhuunfaadhaan gaafattan akkuma amma dura waadaa isiniif seenee karaa TikTokiin live seenaa xiqqasho namni haa heddummaatu follow haa heddummaatuuf harkifadhee jechuudha. Karaa saniin direct isinis seentaniiti isin afeeree waan barbaadan dhuunfaadhaan akka gaafattanitti karaa saniin karaa isiniif mijeessaa namni keenya nama hedduminaan karaa TikTokitti galee jira waan ta'eef jechuudha. Ammallee peejiin kun uggura qaba waan ta'eef live seenuu danda'u asirratti. Hundaafuu karaa TikTok saniin hedduminaan namni keenya ka inni online irra jiru jechuudha. Sanii fi hanga kaa qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura. Waan isinitti fakkaate warri isiniif hojjetuu didesi warri isiniif hojjetelleen na beeksisaa komantii karaa YouTube yoo hordoftanis karaa peejiitii yoo hordoftanis karaa fedheen warri hordofaa jirtan haga inni isinii hojjeteef ka isin hojjetin na beeksisaa isiniin jechuu barbaadeeti.